Ashamaa harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu jirra nu galata waaqayyoo. Akkasumas dhiifama mana kiyyaa eegganitti galee guyyaa kaleessaa qofa bichaadha kan kaameraa mana kana keessatti waraabame har'aan guyyaa lammataati. Maaliif jennaan anis xiqqooshii sababa manatti hin tolleef jechuudha kaameraa hin waraabne jechuudha. Har'a garuu immoo kaameraa isiniif waraabaa fakkeenyaaf fi yeroo duraatiif fi yeroon viidiyoo hojjedhu jechuudha. Mana kana keessa taa'ee yeroon viidiyoo hojjedhu viidiyoowwan darbe keessatti kana mana jettee viidiyoo akkanaa waraabde mana jettee nutti agarsiistai mana jettee maalii gootai warroonni naan jettan baay'eetu jirtu jechuudha. Akkasumas immoo maaliif mana hundi keenyayyuu biyya arabaa keessa teenya ni hojjenna dhugaa. Maaliif ni hojjenna haga tokko dhugaa baay'ee tokko qorra garuu ni hojjenna jechuudha haga tokko jechuudha. Yaa hojjennu malee fakkeenyaaf fi hojii keenya yaa hojjennu malee yaanni keenya karoorri keenya galma nu ga'uu dhabuu danda'a. Lamin maaliif yoo jettanii kan nu yaannu yookiin bal'isnee yaannata yookiin xiqqeessinee yaannata. Sababa sanirraan kan ka'e yaanni keenya sun galma osoo nuuf hin gahin yookiin galuu dandeenya yookiin biyya ambaa keessatti hafuu dandeenya jechuudha. Sababa sanirraan kan ka'e ani immoo karoora koo keessatti akka namaa tokkollee waan karoora kiyya hundaayyuu galata waaqayyoo galmaan gaadhee jira. Garuu immoo waan xiqqootti mudannoo xiqqishuutti biyya kootitti galeani. Tanaan durallee hinaan viidiyoo tokko na waraabdee turte viidiyoo sana irratti dhaggeeffachuun keessanii nafnee waan anan ta'ee galesi galata waaqayyoo fayyaa kiyya harka kiyya luka kiyya osoo wanta takka hin ta'in nagaa kootiniin biyya kootitti deebi'ee gale jechuudha. Garuu immoo akkamitti maal taatee fayyaa kee ta'e maaliif osoo mana kee xumuratiin galtee maaliif jechuun keessanii nafu qaama bakka sanitti illee yeroo sanitti galata waaqayyoo ani nagaa kootanan galee jechuudha. ግን wanti ana na mudate dammoo waanuma xiqqoodha sababa haalmii koo na jala dhukkubuufan osoo hin beekin osoo hin yaadin tasa galee jechuudha. Gallaan illee Itoophiyaa keessa nan taa'an hin galle sila yeroon galu nan deebi'a harmee koo laaleen deebi'a jedhee hin gale malee ani Itoophiyaa keessa taa'ee nan hojjedha yookiin achumaan nan hafa jedheetii miti jechuudha kana nan gale. Garuu immoo gallaanis laaleetis gaafan jedhu biyya koo keessas laalee gaafan jedhu isaa biyya ofii keessayyuu osoo taa'anii ni jiraatu miti. Maaliif waan nyaatanii fi waan haasa'an hin dhabanii akkuma jedhasan itti biyya ofii keessa yoo jiraatan waanuma barbaadisu ta'e hin jiraatu miti. Birrii biyya arabaa malee jiraachuu hin danda'u nan laala jedhee biyya koo keessatti deemicha nan deebi'a jedhee hafeesaan dhufeessan illee hafee biyya koo keessatti itti fufe jechuudha. Garuu yoon biyya koo keessatti itti fufu kan ani maallaqa qabaadhee moti siniif gala. Sa'aatiin biyyatti deebuusan manan hojjetachaa jira manan ijaarrachaa jira sila ta'eefiyyuu akkasitti nan gala jedhee karoorsatii miti. Gana galmaata ji'oota baay'eetu na hafaa ture jechuudha yeroo ani galutti. Geen sa'aatii sanitti haala san ta'e biyya kootitti deebi'eellee jennaan naman akkasitti yaada garaa kootii yookiin kaayyoo mataa kootii fudhadhee gale sanii miti jechuudha. Tasan galee akkuma dura siniin jedhe gallaanis maatii koo biran ture maatii kootis laalee harmee kootis naaf fayyite galata waaqayyoo eeggan jedheen booda baqa wanni tokko hin jiraamtire baqa deebii na dhoogee gadeebis na dhoogee galata waaqayyoo jedhee biyyuma koo keessatti maallaqa qabaadhe osoo hin ta'in fayyaa koo qabaadhe biyya koo keessa taa'ee galata rabbii haga nama tokko waan naga'u waan barbaachisu waanan hawwe godhachaan jira jechuudha biyya koo keessa yoo taa'etu maalis siniin jechuu maaliidhaaf siniin jechuu barbaade yeroo biyya ambaa keessa jiru biyya ambaa keessa teenye baay'ee caannaa qabna jechuudha.
baay'ee gaddina baay'ee yaannaa kan akkam godhee kan akkas godhee jireenyi Itoophiyaa guddiidhaan hin jiru maalluun jiru akkas nu jiru jechuudha. Dhugaa biyya ofii keessatti gaafa galan akkaataan itti jiraatan hin dhabamu. Silazaa warri maallaqa hin qabnu akkamitti gallee maal goonaa akkamitti jiraannaa yookiin fakkeenyaaf kan mana ijaaraa jiru jira. Ani silaa mana kiyya hin xumuranne osoo mana kiyya hin xumuratin galee maalan godhaa wantoota akkasii namoonni yaannu baay'eetu jira jechuudha. Anis yaadatanan ture kaan narras ga'ee jira muudannoon kun isa saniifiyyuu dhugaa isinitti hima yaada hin baay'isinaa jechuudha. Gaafa yaaddanii jettan mataatti isin dhukkuba malee uma wanni bu'aa buustan hin jiru. Silazaa sababa saniifiyyuu yaada hin baay'isinaatoo nagaan gammachuudhaan akka biyya keessanii baatanitti gaafa biyya keessanitti galtan galata waaqayyoo jedhaatoo ka qabdaniin maaliif kiraayii qabattanii hin taa'inaa. Biyya keessatti sa'aatii barbaadan raftu, sa'aatii barbaadan kaatu, sa'aatii barbaadan deemtu, sa'aatii barbaadan nyaattu. Kiristaana yoo taatan sa'aatii barbaadan mana amantaa deemtu. Kaleessa deemte har'a maa deemta kasiin jedhu hin jiru. Musliima soo taate sa'aatii barbaadde annoo deemta. Bakka feete deemtee iddoo itti salaattu deemtee salaatta. Dhugaa waaqa jechuudha akka biyya ofii keessayyuu seerumaafiyyuu hin jiru jechuudha. Sababa saniifiyyuu maal siniin jechuun barbaade biyya keessan keessatti gaafa galtan biyya keessan keessatti gammachuudhaan jiraattu yaada gaariidhaan jiraattu siniin jechuu barbaada. Ammaaf asuma irratti siniif dhaaba. Mana galata waaqayyoo manuma koo keessan jira ammaaf jechuudha. Mana koo haga tokko wanna tokko sisirreeffadhee jechuudha. Maaliif kun haala kanaan sisirreeffadhee wanna tokko wanta na barbaachisu jechuudha. Sisirreeffadhee haala kanaan mana kiyyatti galee tanan jira. Anaaf naaf ta'a namaaf yoo ta'u baatellee anaaf naaf ta'a siniin jechuu barbaada. Mana ofii keessatti waanuma barbaadellee yoo godhatan namni maaliif akkana goote namni siniin jedhu hin jiru siniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo yeroo baay'ee cinqii baay'isna jechuudha nu shamarran biyya Arabaa. Cinqii yaada bakka hin jiraam ture waan akkasiisan baay'isna yaadas cinqii sanis dhiistanii waa waaqayyo situ beekaa hundumaafiyyuu jettanii waaqayyo keessan qofa bicha abdii godhatanii akka jiraattanii. Anaaf amma viidiyoo kana ilaaltanii mana kana qubna garii kooteen nutti agarsiistee leenaan jechuun keessaniif mana Arabaa bareedaa saniin caalamanne Itoophiyaa jechuudha. Maaliif mana Itoophiyaa kana keessa mana bishooftuu tana mana wanni takka keessa hin jirre kana keessa nageenyi ni jira, gammachuun ni jira, jaalalli ni jira, wanni baay'eetu jira. Jaalalli maatii ofii, jaalalli biyya ofii, qilleessi biyya ofii. Bakka hin jiraamu ture wanni fedha keessanii bamulu mana keessan keessa jira jechuudha. Gin mana ormaa san keessa cinqiitu jira, gaddatu jira, yaaddoo ilmoo ofii jira, yaaddoo harmee ofii, yaaddoo obboleessa ofii, an abbaa manaa qabu, yaaddoo abbaa manaa ofii, yaaddoo biyya ofii, wantoota baay'eetu jira jechuudha. Gin mana bishooftuu tana mana xiqqishuu tana keessa jaalalatu jira. Osoo nyaatin iyyuu osoo hin dhugin iyyuu gammachuutu jira siniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa horaa bulaayii nagaaranaa turaa. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin nuti deemu turtii gaarii yoo dasin jedhe laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Achumaanis immoo akkuma barbaadetti yoo nu arrabsitanillee immoo mirga keessanii nu hin taqabbala jechuudha. Arraballee rakkoo hin qabu akkuma dhufetti gaggeessina. Siniin jedha horaa bulaa nagaaraa nuuf tulaa deebana.